Waligala kilipii kanaaf gara maallaqa 200 ol itti ba'eera. Artist Elias Kifluu fi artist Waadaa Diiroon guyyoota muraasa dura kilipii waan du'eerraa jedhu hojjetanii uummataan ga'uun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee artistoonni kunniin hojii kana xumuranii galmaan ga'uuf bu'aa ba'ii baay'ee keessa akka dabran ni dubbatu. Keessumaafuu akka viidiyoo irratti daawwatameen artist Waadaan deemtee mana hidhaatti daawwatte artist Eliyaasiin. Mana hidhaa Qaallitii fi Maakalaawii fakkeessinee hojjennee akkuma humni keenya eeyyameen jedha Eliyaas. Akka daayirektaratti kan himuu nan danda'a. Blookiingiin isaa kan hojjetame akkuma ilaaltan irra caalaan mana hidhaa keessatti. Manni hidhaa suni ofuma keenyaaf qopheessinee ijaarre. Manni hidhaa ka Qiliinxoolleen fakkeessinee ijaaruudhaaf yaalleerra. Maakalaawii fakkeessinee mana hidhaa sana akkatti fakkaatutti goonnee amma humni keenya danda'e ijaarreerra. Maaliif iddoo sanatti Maakalaawii deemnee yookiin Qiliinxoo deemnee hojjechuudhaaf yeroo ammaa kana yoom kana qofa fakkiinis aartii dha jedhu aartiin inni biraa aartii isa biraatti yoo dabalame miidhagina qaba. Kanaaf suurichi inni viidiyoo irratti daawwattan Waadaa miti, ogeessa biraatiin kaafame. Walumaa galatti wantoota uummatni keenya keessa jiru kana aartiidhaan mul'isuuf maallaqa 200 ol ta'uu asirratti baasne yoo jedhu dubbata Eliyaas. Fakkiiwwan sun ogeessaan hojjetame. Maallaqni guddaa isaaniittis ba'eera. Waligala kilipii kanaaf gara maallaqa 200 ol itti ba'eera. Sirbichi kuni hojjetamee xumuramuuf ogeessota baay'ee akka fayyadaman gaafiif deebii olaanoo tiyuub irratti taasisaniin himan. Xumura irrattis artist Waadaan ergaa kana dabarfatte. Nutis kanuma isiniif dhaamnaa galatooma. Dhaamsinaan qabu viidiyoo bareedaa hojjenneerra Eliyaas Kifluutiin jennee yaadna amma humna keenyaatti jechuudha. Kanaafiyyuu akka daawwattan. Gammadi yaadini Buhaarii gaddini carraatti yaa bonaako amma naaf baatutti hidhaati amma sanuu nan obsa ati sobsi wanna hireen nuflatte duusi. Osoon dhugaa qabu yoon dhugaan koos badee kootu kabbaa dhugaa si erguun barbaade. Haqa koo awwaalanii sobni natti dabee waaqa kooti baasii han barbaadeen nabee.